Sirni siinqee hulluuqsisuu eessaa dhufee? Maaliif siinqeen hulluuqamaa? Eenyutu immoo hulluuqaa? Kutaa Oromiyaa kanneen biroo keessaa sirni siinqee hulluuquu maaliif Oromoota siinqoo mandoo qofatti beekamaan gaaffiiwwan gurguddoo sammuu namootaa keessa olee buleedhaan gaaffii olee bule kana deebisuudhaaf ammoo qorannoo gadi fagoo fi sirni kun eessaa akkamitti dhufe kan jedhu beekuuf eessaa falaasamni jireenyaa sabaa fi biyya kamiyyuu aadaa fi amantii siyaasa dinagdee fi hawaasummaa isaanii keessaa masakamaa Oromoonis akkuma kutaalee Oromiyaa fi biyyoota adda addaa keessa bittimanii jiraataniin akkaa fi akkaataatti jiraatan kan mataa isaanii qabu. Sabni guddaan oree mandi'ee lolee dambali'ee sookkaa fi sulee labee jireenya qanoo fi qananii uummatee jiraachaa turee fi jiru kun looga mataa isaa aadaa jiruu fi jireenyaa amantii fi uffannaa isaanii uummatanii jiraatu. Sirni Oromoo tokkum ta'ullee dhiibbaa amantii fi sirnoota dhufaa darbaan as maqanii achi maqanii akka darbattuu jirbii harka bitaarraa gara mirgaatti mirgarraa immoo gara bitaatti darbatamaa burjaa ja'aa buburrachaa har'a gahiram. Aadaa Oromoo keessatti dhiibbaa sirnaan kanneen dhiibaman keessaa tokko sirna siinqee hulluuqsisuuti. Sirni siinqee hulluuqsisuu kun eessaa dhufee? Maaliif siinqeen hulluuqamaa? Eenyutu immoo hulluuqaa? Kutaa Oromiyaa kanneen biroo keessaa sirni siinqee hulluuquu maaliif Oromoota siiqqoo mandoo qofaatti beekamaan gaaffiiwwan gurguddoo sammuu namootaa keessaa olee buleedha. Gaaffii olee bule kana deebisuuf ammoo qorannoo gadi fagoo fi sirni kun eessaa akkamitti dhufe kan jedhu beekuuf eessaa. Uummanni Oromoo jaarraa 16 madda walaabootti seenaa galaa dhalootaa har'aatiif galeessa keessaa tokko sirna siinqee hulluuqsisuuti. Yeroon isaa bara 1517 hanga 1522tti. Yeroon kun Oromoodhaaf bu'uura guddaa haaromsa gadaas ture. Loleen Oromoo walaaboo bidireetti ofitichee waraana kuusee qaqeessee gurroorraa gadi buusee bara 1517 hanga 1522tti jechuunis ganna 7 erga lola fardaa lafaa shaakalaa turee booda waan tunduu haaromee gadaan muuxatee gada lufatee. Guyyaan sun guyyaa kaleessa Oromoo fi kanarraa kan mirkaneesse ture. Imala qabsoo jiruu fi jireenyaa sana duraa keessaa rakkoo tumaadhaan baasee makkoo ammoo itti tumatee har'ummaa Oromoo karaa qabsiisee. Tooftaan lolaa hundii shaakala fardaa lafaan erga sirnaan shaakalamee dhumee erga irree qabee sirree isaatti abdatee humni onnee fi tooftaan lolaa isaa sirnaan shaakalamee wanti hafu waan tokko qofaa ture. Innis lolee gara waraanaatti gaggeessuudhaan. Waraanni kun osoo hin gaggeeffamiin duraa hooggansa abbaa gadaa walaaboo jilootiin haaromsi lolaa loltummaa ni gaggeeffame. Haaromsa gadaa kana keessatti erga gadaan haaromee gada doonfamee booda haaromsi guddaan waa'ee jecha diina jedhu irratti ture. Abbaan gadaa walaaboo jiloos akkas jechuudhaan diina diinummaa isaa ibsanii labsan. Diina jechuun jedhan abbaa gadaa walaaboo jiloo. Diina jechuun har'arraa ka'ee kan daangaa fi danaa lafa Oromoo darbee seenee kan falaasama jireenyaa aadaa fi amantii gadaa fi eenyummaa Oromoo jibbuu jechuudhaan diina diinomsanii. Erga diinni hayyuudhaan diinomee booda lolee nyaatee dhugee shaakalee fardi osoo kaatuu kooraa jala galagalee
eeboo miliquu fi waraanuu akkaan bareebbisanii lolaaf qajeelchuudhaan. Tooftaan lolaa ganna 7 shaakalame kun guutuu Oromiyaa irraa kanneen filatamanii walitti dhufaniin ajjeeftota warra abbaa mirgaa arbaa fi gafarsaa waan turaniif leenjii dabalataa injifannoo isaanii gonfachiisuu leenjisuudhumaaf malee wanti onneessuu fi onnoomsuun turreem. Sababiin isaa isaan ajjeeftota abbaa mirgaatiin. Ka'umsi dubbii jabaa haaromsa gadaa fi shaakala tooftaa lolaa kun duraan dursee kan eegalee dura buutonni fincila diddaa weerartootaa Habashaa Koonyaa Shawaa seenee baasuudhaaf humna dabalataa Oromoota kutaa hundarraa ofitti dabalachuudhaaf tureem. Haala kanaanis jilli qondaaltota Shawaa 12 dachaasaadhaan durfamuu gara Baalee deemee ayyicha guddaa yeroo sanii Waaqni Oromoodhaaf kenne abbaa gadaa Walaaboo Jiloo barbaadaa gara Baalee deemaniim. Erga dachee seenaan faayee dachee seenaan jaare Walaaboo Bidiree ga'anii waan tuulamnitti jiruu waan macciitti deemuu wanta boru koonyaan Oromoo hundi qooddatu hundaa tarreessanii erga itti himanii boodaa gaafiin ayyicha guddaa Oromoo Walaaboo Jiloo ammoo maal barbaaddu kan jedhu tureem. Isaanis miiraa fi bifa gammachuudhaan lolaa akka fedhanii fi loluuf ammoo iddoon shaakalaa lolarraa icciitii qabu iddoo itti lolli ka'uuf deemurraa kan fagaatee Walaabotti akka ta'u yeroo sanatti hayyummaan isaa fiixee dhumaarra kan ga'ee maqaan isaa kan faarfamu Walaaboo Jiloo akka tooftaa lolaa diriirsuuf ni gaafataniim. Eessaan ga'eessaatti kan jedhus kaasanii hanga diina daangaa darbee mirga Oromoo sarbee adaba qabsiisuutti jedhameem. Sanaan booda guutuu Oromiyaa irraa loleewwan lolaaf filataman dhufanii dacheensi koomandoos lolee ishee gadi dhangalaaftee shaakalliin ganna lola 7 dhumee sirni gaggeessanii beellamameem. Diinni baramee namni diina barame adaba qabsiisu qophaa'ee bira taa'anii waggaa 7f tooftaa lolaa shaakalchiisaa fi ilaalaa kan turan Walaaboo Jiloo kanneen murna lolee hoogganu filee fi ni qopheesseem. Loltoota gaggeessuudhaaf guyyoonni muraasni yoo hafuu korri sabaa inni guddichi guutuu Oromiyaa keessaa ni waamameem. Hunduu erga dhufee inni dadhabe ammoo ilmoo fi duree gadaa fi gosaa erga ergatee korri guddaan ni taa'ameem. Korri guddaan taa'ame kun mata duree qabaam. Mata dureen kora guddaa kaleessaa fi har'ummaa Oromoo murteesse kun maal taana jedhaam. Eeyyeen dhugaadhaam. Sabni maal taana jedhu waan ta'u hin dhabuum. Namni maaliin ta'a jedhus akkasuma waan ta'u hin dhabuum. Lolee lola kanaaf ganna 7 leenji'anis akkanuma maqaa mogga'eef qabuum. Waraana bilisummaa biyya Oromoo jedhamaniim. Waraanni kun Walaaboo gara kaaba biyyattiitti as duulu kun yoo waraana isaa ol kaasuu gaggeessaa fi ayyaana guddaatu ta'eefim. Loleen iddoo garagaraatti leenji'an hunduu dirree leenji'anitti Walaabotti akka dhufanii wal gahan ajajni ni darbeefim. Waraanni kutaalee adda addaatti leenji'aa ture. Dirree leenjii hundarraa hanga dhufutti baatii tokkotti fudhateem. Erga waraanni hunduu dhufee takka waraana ol kaasee takka immoo waraana gadi gombisee eebbifamee faarfamee imaanaa fi irbuun dhalootaa darbee lallabamee fi boodaa gara dirree lolaatti qajeeluudhaaf jedhee
sirni guddichi biraa haadholii siinqeetiin ni dhiyaate. Falaasama yookaan sirna qabsoo Oromoo keessatti dubartiin lolatti seentee akka loltu yookaan immoo akka waraantu hin taasifamu. Sababiin isaa dubartiin nama tokko miti, 2, 3 fi sanaa oli jedhanii ulfeessu. Booda keessa garuu dheerinni qabsoo Oromoo gaaga'amaa fi wareegama lubbuu akka malee waan fideef dubartoonni qabsoo Oromootti makaman malee yeroo sana dubartoonni lolaaf hin ajajamanii. Akka aadaa Oromootti namni lolaafis haa ta'u ajjeesuuf yoo manaa ba'u akkaataa itti gaggeeffamuu fi simatamu qaba. Ajjeesaadhaaf galaa, erga ajjeesee dhufee immoo muudatu qophaa'aafi. Haaluma wal fakkaatuun gurmuun lolee Oromoo walaabuu bidireetti walitti timee waraana isaa buufatee buqqifatee yoo qajeelu haadholii siinqeetiin sirni loltoota siinqee ullookisuu ni dhiyaate. Akkasiin dubartoonni loltoota kanneeniif ililchanii tarree galanii bitaa fi mirgaan dhaabbatanii harka mirgaatti siinqee bitaatti ammoo marga yookaan hindheessa qabatanii ni gaggeessanii. Sirni siinqee ullookisuus akkasiin eekalee. Goonni yoo waraana deemuudhaaf of qopheessu ililfamee fi siinqee ulluuqee qajeelaa eebbaan dabalamee gaafa ajjeesee mirgaan deebi'ee galus akkasuma sirnoonni garaagaraa ni qophaa'u. Sirnoota garaagaraa qophaa'an keessaa inni tokko sirna siinqee ullookisuuti. Garuu sirni siinqee ullookisuu aadaa isaa eegee immoo osoo hin eegin gaggeeffamaa jiraan gaaffii guddaadha. Nama hundumaa yoo haadholiin siinqee ba'anii siinqee ulluuksisaa jirantu mul'ata. Kun immoo duudhaa fi aadaa isaa ganamaa gadhiisuudhaan kabajni sirna siinqee ulluuksisuu gadi xiqqaachaa deema. Aadaa dhaloonni darbeetti darbee jiraachisanii dabarsuu dadhabuun fafaa.